نمني لا إله إلا الله سمر نمني إنافان إسلام ما سكيس جرو نمني جال القرآن ربي جال نبي محمد سكيس جرو سقليت يور أجيز وليس شير قولي وليس دبرسي bakki kun bakka hojiin danuun irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef jecha akka gartee bakka kana nu laaltanii namoonni biyya keessa jirtanus warri biyya alaa rabbiin carraasanii godhee asii baatanis keessatti iyyuu ijoolleen markaza hifzii quraana markaza abbaa jifaar irratti hafazaa turtan nu bira turtan waanni rabbii halaawaan isaa mi'aan isaa nama hunda bira haa ga'u namni jettanu viidiyoo kana sheer gootanii nama bira qaqqabsiiftanii akka isin markaza kana nu gargaartanii lafa nuti viidiyoo kana irratti isinitti argisiisaa jirru kana akka nuuf bitamu akka adda duree taatanii hojii kana irratti nu hojjettanu isiniin jedha. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. قرآن يكون أكم كفر مركز يكون أكم فجعان أكا شعرون وباسي دمون وباسي ألوتا أما جرو إيسي ألوتا برو تدبرسا حتى يوشيني دنيا الرادي من نبرو بكساني ويوان كان نوف إجافي قرافي حملين وفرته أكاونتينا سيغور ودي مقررات أكاونتي كون أكاونتي هيركابيس مركز نكون مركز هيركابيس مركز أكا هيرات مجلس نسبيب حواس نسبيب قرنا موتو بيب أرسي في بالي في جمع في حرقية اللي مركز نكون بيكما قامني نجينيا قامني موتوما قامني مجلس إسلامان اللي رقا قدو كني في أكبر سيسا يرو إلى أردو أجر وإن شكين توكو أكاونتي ساكيس اللي شكين توكو ترددني توكو كان ينجره وإن النقافتو إسلامني ولد فيوا ولد دبرته هم نقول أتججورا هم نسان أكلوا تاتا حاسا كيسان بريد دوران دواي كيسان بريد دوران كابين يا خيسانين أكاونتي تنمو أبرنون الرافر الجورا أكاونتي تنمو قبلنا كوما توكو أكاونتي جاءتمي توكو جاءتمي سدد سقلتمي شن دوا توكو سدي kana lafa kana gaafa dura dhufnee asitti kiraadhaan gallee lafa bitachuudhaaf erga walii gallee booda sababa qabdiidhuma waan kennin qabdiidhuma kennadhaati lafa kana bitadhaa nuun jedhee abbaan jennaan qabdiidhuma waan itti kenninu dhabne jechuudha. Ammas wanti nu kajeellu doktora keenya khaasatan doktor Naaji Qaasim lafti kun yeroo addaatti magaalaa Jimmaa keessatti lafti akkanaan argamu. Miliyoona 50 argamu garuu qaallicha immoo sababa markazaati jedhee miliyoona 10 nan gadhiisa jedhaara waan ta'eef utuu qabdii miliyoonuma 5 tokko argannee namuma khayrii wayitti nu barbaadanii lafa kana fudhannee sila eebba ijoolleetis gahaa jira asirratti ummata keenya baafannee isa hafummoo sila gartee numa kaffalla jennee yaadna lafattiin kun akkasin nu harkaan baane nu godha barakallahu fiikum wa tawwala Allahu umrakum وجعل الله هذه السعية في ميزان حسناتكم يوم القيامة. ردي بيف. كما توكم. هيه. جاتمي توكم. هيه. جاتمي سدد. هيه. سقلتمي شن. هيه. دواتك. هيه. سدي. سدي لكوس بالبلاد سجل بتنادى بليف. دوا سقل كل تربة. دوا سجل كل تربة لكوس بالبلاد أبان قافتني وردوفو فيتن. جاتما. جاتم. أفرتمي تربة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مقالة جمة مركز منار السبيل جرة. مركز منار السبيل بكا إسا مالو هنجرو أكا إسا مالو التجرى مالي. كنافو جنان مركزني منار السبيل منا كريفتي شراكي ستي حفظي قرآن هالا قاري دان برسي ساجرة. قرآن تيو بكا إسا مالي ثاوتنو ماليمو
manni barumsa adda addaadha kadheenyuutu haa ta'u mana isaa malu lafa isaa malu irra jira. Haala gaarii keessa jira bakka biraatti. Keenya qur'aanni Rabbii kabajamaan kalaamni Rabbii akkamitti mana sharaa keessatti kireeffatee qur'aana Rabbii barsiisa. Nuhi eessa jiruuti? Nuhi biyya Jimmaa keessa taa'ee haala kanaan jiru markazni Manaarus Sabiil maaliif sharaa keessatti barsiisa? Maal dhabneeti yoo wal dhabne malee? Yoo wal qabaanne maaluu gochuu hin dandeenya waan ta'eef lafti bareedaan isaa gurguramuudhaaf waan jiruuf waliin dubbatanii haasa'anii jiran waan ta'eef garuu hirrina maallaqaatiin maallaqa dhabuudhaan lafti kunillee duraa gurguramuuf deemaa jira. Hanga yoomitti kiraa kaffalee barsiisa? Isuma uu kiraa kaffaluu hin danda'u. Namarraa kadhateeti as goree achi goree kadhateeti malee danda'eetii miti. Akka jirri itti bulaara jiran ijoolleen akka jirri mana kana keessa jiratan mana dhiphaa kana keessa laaluu dandeessu kunoo akkanatti. Bal'inni lafa bitamuudhaa deemaa jirus immoo kunoo haala kanaan laaluu dandeessan. Kanaaf jennaan hadaraa waan dandeessan waan humna keessanidha. Yoo dhuftanii asitti quraana qara'uu hin dandeenye achi teessanii maallaqa hanga ta'e yoo kennitan akka nama as taa'ee quraana qara'ee hafadhaaruu isinii ta'a. Maaliif addaalu ala khayri kafaa'ili waan jedhameef itti hirmaadhaati waan dandeessan gargaara isiniin jenna. Baarakallahu fiikum. يا ربي عربة ساتو عجمة ساتو نما قرت خيري إسبرت بيتو يا ربي تنوكاس يا ربي تنوكاس نتقرت قرآن كان برسيسو داف مرنوان الكان جروف نمني إسلاما مرنو قب كقرت دين إسلاما قرآن بريدان كن أسلوبني ربي برادو فيكن ilmaan islaamaa bira haqa qabu namni jedhe yaadu hundumtinu akka ni bakka kana irratti nu gargaaru barbaan maqaa rabbiitiin nama islaama ani jedhee jiru hund biyya keessa isaa jiraatu biyya alaa isaa jiraatu namoonni keenya akka khayrii barbaadu hin beekna garuu dhufee ijaan arguu dhabuu fi hojii hojjetamaa jiru laaluu dhabuudhaan haala kanaan gartee gurbaan nu qabatee asuma biyya keenya keessa teenye akkanatti sharaa keessatti affanamne ijoollee namas adanni isaa nama 70tti dhihaatu as keessatti ustaazota kana waliin waggaa tokkoof walakkaa ol dabarsine waan jiruuf ofsis immoo bakka qaba akkatti ofsanu qabasi garuu baruu barsiisuu irratti ni ofsina garuu ijoollee daa'ima walitti qabne kana ispoortii si barbaachisa sochootee qilleensa fudhachuun dirqama waan ta'uuf jecha amma ani kan isiniin jedhu namni viidiyoo kana argitan namni ijoollee huffaadha kana argitan ijoollee qur'aana juzii 30 sa'aatii 24 haatiniif abbaan asitti kennatanii bakka kana taa'anii mataa isaaniitti haffazaa jiranu bakka kanatti yaada gaarii qabdanuuf qabeenya rabbi isinii kenneen akka nu gargaartanii lafti amma nuti arganne kun yoo rabbi jedhe viidiyoo irratti isinii maxxanfamee ilaaltan sun jala akka hin baane namoonni gartee rabbitti amane hundumtinu dhiiran jennu dubartiin jennu xiqqaa guddaan jennu namni nuti beeknu kan nuti hin beeknes diiniidhaan gartanii nuti obboleessa bakka kamittu waan ta'eef namni khayrii hojjete immoo khayriin kun gartee man amila saalihan falinafsi waman asaa fa'alayha rabbiin jedhe namni khayrii hojjete khayrii san guyyaa qiyaamaa ofumaa isaatii itti dhufa jaa rabbiin bal duniyaa kanatti illee gartee khayrii namni hojjetu inuma barakaa ta'a harki isaas barakaa ta'a qabeenyaan isaas barakaa ta'a wanti inni hojjete hundi barakaa godhata. Kanaaf inshallah obboleen kiyya isin irratti hin dheeressu rabbiin nus immoo gartanii jazaadhuma ofsa ijoolleen kun asitti ofsite guyyaa sa'aatii 8tti amma 9 istiraahaa qabu ture qaylulaa waan jedhamu rafu halkan waan kaaniif jech yeroo jarri as keessa ciisu nuti keessa deemne yeroo laallutti ho'i gartee mana kana keessa jiru baay'ee jabaadha namni keessatti gartanii halkan immoo yeroo bulan namni naannoo 40 yookiin 50 dhiyaatan balaa kanarratti qorra kana keessa lafti isaanii qorra gubbaan immoo gartee ho'atu jira kanaan ijoolleen namaan harkatti miidhamaarte waan ta'eef barakallahu fiikum nu gargaara muddu aydiyakum ila markaz manaaris sabiil markaz manaaris sabiil jechuun waan gillii kooti miti yookiin ka ustaaza kana miti yookiin miti nuti yoo rabbi jedhe hamma jiraanu irratti khayrii hojjanna jechuu murteeffanne kaaneer namni khayrii yaadu hundi sheekii isa ta'u daa'ii isa ta'u beekaa wallaalaa isa ta'u qabaataa dhabaa isa ta'u markazni kun markaza dhalootaaf qophaa'e ta'uu isaa beekee akka nu gargaaru qalbii gaariidhaan akka asitti gartee nu hubatu isiniin jedha nama shaadaan isa bira qaqqabee jiru hundumaafu fi mashaariqil ardi wa maghaaribihaa namoonni qaanqaa keenya kana dhageessan hundumti keessanuyyuu bootaan kun bootaa hifzii quraanaati markaz manaarus sabiil li tahfiidil quraanil kariim jedhama erga dhaabatee waggaa tokko walakkaa ol lakkoofsisee jira
haalli irratti dhaabatee jiru haala heera qabeessa ta'een akka seera sanada majlisa federaalaatiin ayyama isaa fudhatee haala gaariidhaan ijoollee hifzi jalqabsiisee yeroo ammaatiif irra jira jechuudha. Ijoolleen kun akkuma isin argaa jirtan bootaa dhiphaa keessatti mana kiraayii keessatti kan nuti waggaa kana hunda jiraachaa turre akkuma beekamu yeroo waggaa darbeen asiin dura darbe waggaa tokkoon darbe alal khayriin bakka kanatti dhufee waan kiraa mana kanaas nu gargaaruudhaan haala saniin ce'umsa godhannee ijoollee kana bifa gaariidhaan qabannee dhufnee as geenye jira. Amma ammoo wanti nu isinitti ibsachuu barbaannu jira. Inni sunis maalinni ijoolleen kun har'a gaafa waggaa 2 fixan as keessaa eebbifamanii bahu waan ta'eef quraanas fixataa jiru gariin fixee jira waan ta'eef bootaan irratti ijoolleen kun eebbifaman bakki isin itti dhuftanii gammachuu ilmaan keessanii kanatti argitanus waan gartee dhiphaa ta'eef bootaan nuti amma argannee jirru bootaa bal'aa lafa kaaree 4,000 yookiin 3 ol haga 700 jedhu 3,700 ta'u argannee yeroo ammaatiif waan irra jirruuf akka nu gargaartan maqaa rabbiitiin isinuma hundayyuu isin gaafannaa namoonni biyya keessa jirtan sorry biyya alaa jirtan namni gartee midaa'in kun yookiin labsiin kun isin qaqqabe hundumtinuu akka irratti nu hojjettanu keessatti iyyuu ijoolleen keenya shabaabaa warri har'a gartee miidiyaa harkaa qabdan warri gartanii adeemsa qilleensaa rabbi isin laaffise hundumtinuu irratti nu hojjedhaa kottaatii bootaa kanas nu ziyaaraa ijoollee as jirtu hubadhaa waan nuti keessa jirrus waan dhokataa miti kottaa laalaa nuti gartee namni sirbaafuu madarakii tolfatee na laalaa jedhaati kan inni gartee sirbu waan ta'eef nuti immoo har'a gartee haqa qabannee kalimaa tawhiidaatiin aqiidaa islaamaa ijoollee barsiisaa ala aqiidati ahli sunnati wal jamaa irratti ijoollee islaamaa guddisaa quraana hafaziisaa rakkoo kana keessa jiraachuun qabnu kanaaf kottaati barakallahu fiikum nu gargaaraa isiniin jenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. እንግዲህ አሁን የምንገኘው መርከዝ ሚናር ሰብል በጅማ ዞን እዚሁ ጅማ ከተማ ላይ ቲሻይር አካባቢ በሚባል ሰፈር ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ለዓለም የሚደርስ ከሀገርም አልፎ ለሀገር የሚበቃ ትልቅ የሆነ የህፍዝ ማዕከል ነው። ይሄ የህፍዝ ማዕከል እንግዲህ እንደምታዩት ህፃናቶች ከህፃን አንስቶ ያው እስከ 14 ዓመት ድረስ ያሉ ወጣቶች ይቀሩበታል፣ ያፍዙበታል። ከቤተሰብ መተው ቤተሰብ እዚህ አስረክቧቸው ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ መርከዝ በጣም አስቸጋሪ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንደኛ የቤት የራሱ የሆነ ቤት የለውም፣ የሚያስቀራበት በክራይ ውስጥ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደሌሎቹ መርከዝ በምግብም ሆነ በውሃ ደረሳዎችን ወይንም ተማሪዎችን እየረዳም አይደለም። ይሄ ሆነው እንግዲህ እናንተ በየአቅጣጫው ያላችሁ የሙስሊም ባለሀብቶች ሙስሊሞች በሐሳብም በምንም ድጋፍ ባለመስጠት ሊሆን ስለሚችል ይሄንን እንግዲህ እኛ ከልባችን ተነሳስተን ለእናንተ ለማስረዳት ከጥግ እስከ ጥግ ለማድረስ ሙከራ እያደረግን ነው። ኢንሻአላህ አላህ እንደሚረዳን አንጠራጠርም። በየአካባቢው ያላችሁ ከሀገር ውጭም ሀገር ውስጥም ያላችሁ ባለሀብቶች ይሄንን ችግር አይታችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ችግር እንድትቀርፉልን ስንል በአላህ ስም እንጠይቃለን። ያው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለ50 ሰው ጌጥ ነው እንደሚባለው ሁሉ ተባብረን ከሰራን ይሄንን መርከዝ እንኳን ለጅማ ከተማ ብቻ አይደለም ለእያንዳንዱ ገጠር ከተማም ሆነ ለትልልቅ ከተሞች ማድረስ እንችላለን። ይሄ መርከዝ በቂ የሆነ ቤት የለውም። ቤቱን በክራይ ቤት ነው እንደተባለ ሁሉ መኝታም ልጆች ከ50 እስከ 65 የሚደርሱ የህፍዝ ተማሪዎች ይተኙበታል። ይህም በሙቀትና በቅዝቃዜ የተነሳ ለተለያየ ችግር የተዳረጉም ይገኛሉ። ስለዚህ ይህ በእንዲህ እንዳለ ይሄ መርከዝ እዚሁ አካባቢ ወደ 4000 የሚሆን ካሬ መሬት ባዶ ምንም አገልግሎት የማይሰጥ ለመሸጥ ታጥሮ የተቀመጠ መሬት አለና እሱም መሬት ተነጋግሮ ለመግዛት ወስኖ ጨርሷል። ግን ቢጨርስም ምንም አካውንት ላይ ገንዘብ ስለሌለ ከጥግ እስከ ጥግ ያላችሁ በአገር ውስጥም ከውጭ ሀገርም ያላችሁ ሙስሊም እህትና ወንድሞቻችን ይሄንን መርከዝ ይሄን መሬት እንዲያጣ እንደማታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባላችሁበት ሆናችሁ ገንዘብ ስለሚያስፈልገው በስር ባስቀመጥነው አካውንት ይሄንን መሬት ገዝቶ የራሱን መርከዝ አቋቁሞ ብዙዎቻችንን እንደሚረዳ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ተስፋም እናደርጋለን ኢንሻአላህ።
አላህ ይርዳን። አላህ ለምታደርጉልን ነገር ሁሉ እናንተንም ይርዳችሁ። ከስር አካውንት አስቀምጠናል። በአካውንቱ መርዳት የምትፈልጉትን ነገር አድርጉልን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መሰገልቱ ቡላቹ አካታ ጆሌን ትጪፍቱ ጋኩም አርጊተን ሰንጅራ ቆዳን ጀራ ኮንኮኖ አከነጠፉማ ኬኛ ጠውላ ወልትርኩኔ akka ijoollee irratti hin kufne gooneetiin qabne as jala nama jiisa kuma sabana jedha akka kanatti rakkataa jira jechuudha. Kanaaf baarakallahu fiikum namni viidiyoo kana argitan bakki kun bakka markaza hifziiti. Nutis yoo rabbi jedhee quraana ijoollee kana bifa gaariidhaan eebbifnee uummata keenyatti baasuudhaaf akkuma gaafa duraa waadaa gallee majlisa federaalaa dhaynee waadaa gallee farramne fuune san amaanaa san bakkaan ga'uudhaaf sa'aatii 24 irratti hojjetaa jirra. Ustaazonni jiran namoonni as keessa jiru hundinuu juhdi godhaa jira waan ta'eef isin ammoo baarakallahu fiikum waan dandeessan nu gargaaraati. Manni kun mana kiraati. Kiraadha. Inumaa agartee kiraan isaa ji'aan birrii 10,000 ture waggaatti 120 kan inni nu gaafatu. Nuti ijoollee kana nama 26 natsaa fudhanne. Akkanumaan gartee majjaana gooneeti kan nuti fudhannee ijoollee miskiina keessa jira, yataamaa keessa jira, ijoollee dabuubiidhaa dhufantu keessa jiru, kan maatiin hordofuu hin dandeenye, ijoollee mu'allafaatu nu bira jira, kan islaamummaadhaaf gartee islaamummaa reef galee daaqunii ta'ee kan beeta kiristaanii aggalaggalu nu bira dhufee immoo asitti sihiriin adda addaa kan itti hojjetamu itti qaraanee irraa baafnee quraana haffadhee amma gara quraana hifzitti deemaadha ijaan qaraa jira jechuudha. Kanaaf inshaallah baarakallahu fiikum bakki kun bakka hojiin danuun irratti hojjetamaa jiru waan ta'eef jecha akka gartee bakka kana nu laaltanii namoonni biyya keessa jirtanus warri biyya alaa rabbiin carraasanii godhee asii baatanis keessatti iyyuu ijoolleen markaza hifzii quraana markaza abbaa jifaar irratti haffazaa turtan nu bira turtan waanni rabbii halaawaan isaa mi'aan isaa nama hunda bira haa ga'u namni jettanu viidiyoo kana sheer gootanii nama bira qaqqabsiiftanii akka isin markaza kana nu gargaartanii lafa nuti viidiyoo kana irratti isinitti argisiisaa jirru kana akka nuuf bitamu akka adda duree taatanii hojii kana irratti nu hojjettanu isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Kutaa itti aanus geessinee isin argisiifna. Kutaan kana malee kutaa 3tu jira. Koriidarii keessa illee bulu ijoolleen. Koriidarii xiqqaa keessa ijoolleen balaaxaa kanarra bulu jechuudha. Minxaafii siyappii kana kunoo firaasha siyappii kana afatanii irra bulu. Kanaaf inshaallahu namoonni gartee diiniin kun dhaloota bira haa qaqqabu jettan hundumti keessanuyyuu yaada gaariidhaa fi qabeenyaa qabdanuun asirratti akka nu hirmaattan maqaa rabbiitiin waamisa isinii godhan irraa kuni dormii lamuuti bakka ijoolleen bulanudha. Nama 7tu bula kutaa bicuu kana keessa firaasha diriirfatanii asumatti walumarra bulu jechuudha. Qodaan jaraas immoo bakki keenya waan hin jirreef kunoo ta'ulaa akkuma kutaa sakaan isin argisiifne kunoo kana jala namatu bula. Akkuma mul'atu kana ijoollee jara kana rabba fayyisu gaa'ee dhukkubee ciisaa jiru. Asis gaa akkuma argitan firaashni kun gariin isaa bakka kanas nama 7 bula. Kutaa kanarratti kunoo gaa qodaan jaraa asuma irratti fe'amee jira. Asuma keessatti ijoolleen ho'aanis waan adda addaa sinni jalaa mataan jaraas dhukkubsatee erga quraana hifzii fixanii faa muraajaa dadhabanii akkuma amma argitanu kana guyyaa silaa yeroo quraana qaraanu gara xiqqoo isii ho'ii halkan waan jabaatuuf jecha yeroo ho'a kana keessaa gadi ba'an immoo wadaatanii halkan sa'a 10tti ka'u waan ta'eef yeroo salaataaf gadi ba'anutti qorri dhahee haala kanaan ijoollee mana yaalaa erguu gariin isa ammaa kana mana jiru jechuudha. Inni kaan mana haakimii jira jechuudha. Haala kanaan rakkataa jirra. Rakkoo kana akka yaada tokkoon qalbii tokkoon akka inni nuuf furamu akka nuu gootanu isiniin jenna jechuu kooti. Dormiin inni afraffaa bakki ijoolleen bulanu isa kana jechuudha. Inni kun bootaa jarri guyyaa asitti qaraanuudha. Akkuma amma argitan sharaa keessatti salaannaa achittis qoodne ijoollee garii asitti qoodne bultiin isa asirratti akkuma suuraa irratti argitan yoo bichate nama meeqatas keessa bula jiru? Namni 27 saaloonii kana akka inni dhibbatu argaartu namni 27 as keessa bulu. Ilaa korniisiin kun akka inni turate argitaniimi. Gubaa ho'a ijoollee namni 27 as keessa yeroo bulutti ho'ii fi danfii asirraa ka'u hatta mana kana akkana gurraachesse jechuudha. Barakallahu fiikum. Namni gartee qabeenya khayrii qabu rabbi isinii kenne akka bootaa dhiphoo kana keessaa nu baaftanii quraana rabbiitii waliin akka nuti ijoolleen namaas fursaa keessa galtee nu qaraatu akka nu gootanu asuma maqaa rabbiitiin waaminsa isinii dabarsaa.
miidiyaan barakaa kunis dhufee waan kana jilbeeffatee nu fuudhaaf haa galatoomuu. Rabbi isaa haa guddisu. Sheekh Faayiziin rabbi isaa haa guddisu. Akka lafti nuti amma arganne kun nu harkaa hin baane carraa kana akka nu jalaan darbine akka irratti nu hojjetanu maqaa rabbiitiin sagalee koo qofan taane utuu hin taane sagalee ijoollee haafizoota as keessa jiran hundumaanuyyuu maqaa rabbiitiin isin gaafanna. Hojii khayrii kana akka gartee gannu dhaabdanu isiniin jenna. Barakallahu fiikum. Hojiin kun hojii khayriiti. Hojii namni gartee har'a duniyaa kana keessatti ofsee irratti hojjete inni barsiisus ta'e inni baratus inni keessatti khayrii harka isaa gartee diriirsee khayrii hojjetus gaafa inni gartee yawmal qiyaamaa hojii isaa mindaa isaa ta'ee dhufuutu jira waan ta'eef nuti ummata gartanii ghaybaatti amanee jiru. الذي قال الله تبارك وتعالى فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإنا رزقناهم ينفقون جد كان فبلي ينكش حاجة جبانو خير جرهم دميو أستس أجتس أك خير إنه ببلة كانوا قوتنو وخاصة الشباب والرجال كل سمي دي أركا قبضن وما قرتي كان نجني في خير قدا نما قلي دا في سجة تارتنو بك كان رتنو هجدا لو تدفوف قرتي أك إني بوتان كن dhaabbatichi gartee Manaaru Sabil jedhamu kun akka inni gartee nuuf babal'atu nu godha. Ijoolleen keenya warra akka Maastar Sharafuddin akkuma kana Abdii Geetaachoo ijoolleen Jimmaan keessa jirtan kottaa nu ziyaaraa bootaa kanas ilaalaa khayrii keessatti hojjedhaa. Rabbiin amma gartee laaffisee qilleensa yeroo har'aa yeroo namni guyyaa tokkotti miiliyoona 20-30 walitti qabee khayrii hojjetu rabbii keessa nu fide zamana kanatti akka ijoolleen dhaloonni fayyadamu akka rakkoon kun immoo asiin asitti dhokatee hafee jennaan bor guyyaa qiyaamaa rabbillee isiniin komanne akka nuti illee isiniin komanne ammuma gartanii waan dandeessanuun isinis akka nu gargaartanu isiniin jenna. Bootaa kanas akka dhuftanii nu ziyaartanu isiniin jenna. Daa'iin gugurdaan akkuma asiin dura dhufaa turan sheeka keenya Sheekh Naasir Abdurrahmaan yeroo danuudhaaf asitti dhufanii ijoolleedhaaf asitti ijoollee irraa walitti qabanii hoolaas fidanii ijoollee asitti ijoollee rakkattuu as teessu kan qoonqoo isii jiisanii nus gammachiisanii uummataa fi du'aa kadhatanii asii ba'aa turanii har'a gartanii nuti gaa haalli nuti keessa jirru isuma duriiti waan ta'eef isaanis akka irratti nu hojjetanu maqaa rabbiitiin isaaniifis waamiinsa dabarsina. Duraanis hojjetaa jiru ammas immoo bal'innaan hamma dhayne bootaa arganne sanarra geenyu akka nu hojjetanu maqaa rabbiitiin isaanis gaafii isaanirra dhiyeessineerra inshaallah. Akkuma kana daa'imni ulamaan keenya gugurdaan bakka kana dhufuudhaan yeroo ijoolleen quraana khattamte hedduudhaan ziyaaraa da'awaa gaggaarii dhufanii akkuma godhaa turan ammas asitti dhufanii quraanni quraana rabbiiti kalaamni kalaama rabbiiti nuti kan hojjennuuf rabbii jennee hojjenna malee namaaf jecha osoo hin taane sodaa namaatiifis osoo hin taane yookiin gartee quraana kanaan jiruu baafannee gartee nama keessaa layyattee jiraanna jennee yaada hin qabnu. Rabbiin kana qubanu qaba. Kanaaf jecha gartee yaada kanarratti akka nu gargaartan beektotiin biyya keessa jirtan keessatti iyyuu ijoolleen shabaabaa koonsaliin magaalaa majlisa magaalaa yookiin akka godinaatti jirtanus yoo bakka quraana shabaabni itti guddifamu kana dhuftanii irratti yoon hojjenne bakka kana irratti rakkoo jiruu fi ijaabiyyaata jiruuf salbiyyaata jiru kana laaltanii hamma dandeessanuun gara furmaataatti yoon deemne hojiin keessan maaliin? Maal hojjettaniiti kan biyyi kun garte fuula duratti deemu? Maal hojjetee namni jijjiirama jiru jijjiirama har'a majlisa rabbiin harka ummata islaamaa galchee jiru kanarratti jijjiiramni tokko nu dhufuu qaba. Rakkoon madaarisaa maraakisaa masaajidaa hiikamuu qaba. Eenyuun hiikama jennaan? Quwwaa shabaabaa amma gartee qilleensarra jiruutii fi warra gartanii barnoota baratee ummata keenya fayyana jedhee taa'aa jiru hunduma isaanii bira akka gartanii viidiyoon kun nu ga'u barbaanna. Isin immoo dhuftanii nu ziyaartanii rakkoo kana waliin akka furru isiniin jenna maqaa rabbiitiin. Amma gartee haasaa dheeraa isinitti haasa'een jira. Wassalaamu alaikum warahmatullah. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت.